Barruu gabaabduu haala yeroo irratti xiinxalaa siyaasaa fi daayirektarri OMN obbo Jawaar Mohammad fuula FB irratti barreessan sagaleen. Tibba dabre kana walgahii madammara ilaalchisee Bishooftutti guyyaa lamaaf adeemsifame irratti hirmaadheen ture. Walgahii kanarratti barruulee dhiyaatanii fi haala itti adeemsifame irratti ilaalchaa fi gorsan qabu battalatti himeen jira. Kana hafes barruudhaan warra dubbiin ilaaltuuf nan erga. Ammas dhimmi tokko kan fuulduree sabaa fi biyya keenya akkaan murteessaa ta'e irratti yaaddoo fi gorsa dhiyeessuun barbaada. Xumura walgahii kanarratti muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed argamuun haasaa goolabbii taasisanii jiru. Haasaa kana keessatti dhimmi keessa dubbatamaa ture tokko mirkaneessanii jiran. Addawaayin diigamee paartii haarayaan akka dhaabbatu, kana jechuun dhaabni ammaa gamtaa jaarmoota sabaa irratti ijaaramaniin biyya bulchaa jiru diigamee dhaaba qeenxee ta'een bakka buufamuuf qophiin akka xumuramedha. Tarkaanfiin kun ODP Oromoo fi Itoophiyaaf faayidaa qaburra miidhaatu caala yaada iyyuun qaba. Kanas akka armaan gaditti tarreessa. Rakkoo bu'uuraa. Jaarmaa Addawaayii IPRDF fi EPP'n amma dhaabbachuu hedduu jidduu garaagarummaa gurguddaa lamaatu jira. Kan duraa IPRDF tumsa yoo ta'u, amma tumsisuun walitti baqee yookaan diigamee gara dhaaba qeenxee tokkotti jijjiirama. Kana jechuun dhaabbileen IPRDF irraa ijaarame kanneen akka ODP, ADP diigamanii dhaabamu. Hin jiraatan jechuu. Garaagarummaan lammataa IPRDF keessatti miseensummaan gareedhaan yookaan sabaani. Kana jechuun jaarmaalee dursee saboota irraa ijaaramantu walitti dhufee tumsa tolfate. Kana jechuun dura akka sabaatti gurmooftetti sanbooda tumsa walii ijaarratta. Karaa biraatiin ibsuuf IPRDF keessatti miseensummaan gareen yookaan sabaa yoo ta'u, EPP keessatti dhuunfaa yookaan matayyaani. Fakkeenyaaf gammadaan dhaaba Oromoo ODP jedhamutti miseensa ta'ee sanbooda ODP'n IPRDF keessatti gammadaa bakka bu'a. Gammadaa fi tolaan hagosii fi gidayi. Difaabbaachoo fi caanneen dura akka sabaatti ijaaramanitti jaarmayaan sun dantaa isaanii IPRDF keessatti bakka bu'aaf. Dantaa isaanis akka Oromoo, Tigree fi Amaaratti IPRDF keessatti falmatu. Amma garuu gammadaa, gidayii fi caaneen suduudan miseensa EPP ta'u. Achittis dantaa dhuunfaa malee kan waloo bakka hin bu'an. Sababnis akka duritti waloon gurmaa'anii bakka bu'ummaa sabaa fudhatanii waan hin dhayneef. Gammadaa fi tolaan dantaa dhuunfaa isaa malee kan sabaa gareen dhiyeessuu hin danda'u. Jijjiiramni IPRDF irraa gara EPP godhamu kun falmaa siyaasaa biyya kana waggaa 50 onkuran keessaa gara tokko gora. Gara ejjennoo dhaabbileen siyaasaa Amaaraa yeroo dheeraaf qabatanitti. Gaafa sirna cunqursaa irratti qabsoon eegalee irraa kaasee akkamitti yoo gurmoofne sirna dimokiraataa fi walqixxummaa uumna kan jedhu ijoo falmiiti. Akkasitti gurmaa'utu wayya kan jedhu kanaaf yaada lamaatu dhiyaachaa ture. Gareen tokko uummanni biyya kanaa akka walotti cunqurfame. Waloo yoo socho'e mirgaa fi dantaa waloo sandeeffachuu danda'a jedha. Yaani lammadaa Itoophiyaa keessatti namoonni garee yookaan sabaan osoo hin taane dhuunfadhaan cunqurfaman. Kanaafuu sabaan osoo hin taane dhuunfadhaan walitti dhufanii ijaaramuun mirga namuutuu eegsisuu danda'u kan jedhudha. Kanneen keessaa qabsoon Oromoo isa duraa fudhattee as geesse. Akka sabaatti cunqurfamne, akka sabaatti gurmoofne, akka sabaatti bilisoomna. Yoo tumsa barbaanne uummata cunqurfamee akka sabaatti ijaarame waliin guuza waliif baanee humna dabalanna kan jedhudha. Saboonni cunqurfamoon biyya kanaa hundi yaada gurmaa'ina waloo kana fudhatanii socho'aas gaan. Dhuunfadhaan gurmaa'uu kana kan dhaadhesse warra Amaaraa yookiin Amaaraayee ture hanga ammaa. Bu'urri biyya kanaas mirga dantaa wariiroo waloo yookaan gareeti malee kan dhuunfaati miti. Heerri mootummaa biyyattii nuti sabaa sablammoonni uummattoonni Itoophiyaa jedhee kan jalqabu waa malee miti. Yaada ka'umsa sirnichaatu sani sabaa fi sablammoonni boortaa qawweetiin weeraramanii humnaan oggolamanii mirga ofiin of bulchuu sarbamanii mootummaa Itoophiyaa jalatti galfamanii waan turaniif fincilan. Fincila sirna jiddugaleessaa waa diiganii sirna naannoo isaanii akka ofiin of bulchan biyya ammoo waloon bulchan hayyamu. Saboonni kun fedhii walitti dhufanii jaaran ja'a yaanni sirna federaalizimii kana. Kanaafuu paartiin biyyoolessaa saboonni osoo hin taane namoonni keessatti bakka buufaman yaada bu'uuraa sirna federaalizimii biyya kanaa kan faallessuudha. Kanarratti deebiin kennamaa jiru mootummaa fi paartiin adda adda waan ta'uuf paartiin qeenxee ta'us hojmaata bulchiinsa federaalawaa hin miidhu jedhu. Kun dhugaa miti. Biyya amma ce'umsarra jirtu dhiisii kanneen dimokiraataa ta'anittu aangoo fi caasaan paartii biyya bulchuu kan mootummaa irraa adda baasuun ulfaataadha.
biyya keenyatti ammoo paartii fi mootummaan walitti hirkachuu fi makamuu waggoota kurnaas deemuuf ittuma fufa. Kanaafuu paartiin jiddugaleessaa ta'e biyyattii gara bulchiinsa jiddugaleessaatti dhiibuun waan hin oolle. Akkasuma paartiin naannoo bulchu tokko paartii jiddugaleessaa irraa walabummaa yoo hin qabaanne bulchiinsa naannoo bifa of danda'een gaggeessuu hin danda'u. Awutonoomii naannoo tokkoo awutonoomii bulchiinsa naannoof murteessaadha. Biyya kana keessatti Oromoon akka shaampiyoonaa mirga sabootaa fi federaalizimitti ilaalama. Paartii bu'uura ofiin of bulchuu fi federaalizimii faallessu gaafa qabatee as bahu shakkii fi komii hamaa kaasuun waan hin oolle. Falmaan gareen gurmaa'uu moo dhuunfaadhaan jedhu kan Itoophiyaa keessaa qofaa miti. Warra lixaa keessa jira. Asii fi achis warri cunqurfame yookaan saboonni, dubartoonni, hojjettoonni gareen gurmaa'uu filatu. Sababni isaanis mirgi isaanii akka walitti waan sarbameef mirga sandeeffachuuf ammoo dhuunfaadhaan humna waan hin qabneef waloon gurmaa'anii guuza waliif ba'uuf. Warri olaantummaa siyaasaa fi diinagdee qabu ammoo dhuunfaadhaan yookaan matayyaan gurmaa'uu filatan. Sababni isaas lama. Kan duraa akka dhuunfatti qabeenyaa fi aangoo guddaa waan qabuuf adeemsa siyaasaa irratti hiyyeessaa fi cunqurfamaa caalaa salphatti dhiibbaa gochuu danda'a. Kan lammataa siyaasaa biyya tokkoo dhuunfaa qofaan kan gurmaa'u yoo ta'e hiyyeessaa fi cunqurfamaan guuza waliif bahee jirbii wal taatee arba hiitu waan hin taaneef humna dureessaa fi abbaa aangoon walgitu yookaan morku horachuu hin danda'an. Haala kanaan siyaasaa biyyaa keessatti olaantummaa isaanii akkuma eegamatti itti fufa jechuudha. Kanaafuu atakaaroo mirga waloo fi dhuunfaa waloon gurmaa'uu fi dhuunfaan ijaaramuu dubbii haasaa qofaa miti kan dandaati. Filannoo kee hawaasaa fi sirna siyaasaa san keessatti gita diinagdee fi aangoo irra geesse irratti hundaa'a. Qabeenyaa fi aangoon olaantummaa yoo qabaatte dhuunfaan gurmaa'uu filatta. Qabeenyaa fi aangoon dhiibamtee yoo jiraatte waloon filmaata keeti. Oromoof. Kanarraa kaanee bakka Oromoo fi Itoophiyaan keessa jirtutti waloon gurmoofnee dantaa teenya deemsifachuuf moo dhuunfaadhaan yookaan matayyaan socho'uutu nu baasa. Oromoon diinagdee fi siyaasaan gartuulee isaan dorgomaniin wal qixxaa'ee jira. Gaafin Oromoon qabatee ka'e kan eenyummaa, abbaa biyyummaa, afaanii fi diinagdee deebi'anii jiru. Yoo deebuu baatan gurmaa'ina dhuunfaatiin deebisuu dandeenya? Annatti hin fakkaatu. Oromoon har'as yoo tarii saamicha waggaa 150 sun irraa laaffateera ta'e malee qabeenya isaa irratti abbummaa guutuu horatee biyyattii keessatti dorgomaa hin taane. Akka hin taaneef ammoo sirna adeemsaa fi caaseeffama gita bittootaaf haala mijeessuuf tolfameetu ammas akka diriiretti jira. Caaseeffama kana jijjiiran malee diinagdeen dorgomaa ta'uun hin danda'amu. Caaseeffama shiraa kana diiguuf ammoo waloon socho'uun dirqama. Gaafin Finfinnees ta'e kan afaanis tattaaffii gammadaa fi gammachuun mataa mataan godhaniin osoo hin taane humna waloo Oromootiin deebuu danda'a. Ammas taanaan Oromoon of diigee akka Itoophiyaatti ijaaramuun faayidaa argaturra miidhaatu caala. Adeemsi waloon ijaaramuurra dhuunfaan warra kaanitti makamuun kun miidhaa biraas qaba. ODP'n akka jaarmatti Oromoos akka sabaatti atakaaroo haarayaa keessa galchuun humna nu harcaasa. Qoqqoodamni bifa kanaa gaafa qabsoo kanaan dhalaturraa eegalee nu miidhaa jirti. Fiigichi Oromoo baqaqsanii kan biraatiin walitti hodhuuf godhamu ammoo duras baay'ee nu miidhe. Ammas hin milkaa'u. Dura keessoo ofii cimsanii tokkummaan ijaaramanitti Oromoo waliin guuza walii ba'an. Jaarmoota sabaa diiganii kan namoonni dhuunfaa keessatti misoomsoman dhaabuun warra adeemsa seenaa keessatti olaantummaa ijaarrateef haala mijeessaaf. Kana jechuun ummatoonni seenaa keessatti cunqurfaman jaarmaya haaraa kana keessatti kanuma hanga ammaa qabanuu dhaban malee waan dabalatan hin qaban. Kan faayidaa irraa argatu tokkoffaa gartuu Amaaraati. Akkuma armaan olitti jenne Oromoon akka shaampiyoonaa sirna federaalizimii fi mirga sabootaatti beekama. Paartiin biyyoolessaa bu'uura federaalizimii faallessu kanaan gadi ba'uun ammoo kan hin fayyadne ta'uu qofa osoo hin taane saboota kaawwaniinis walitti nu buusa. Ammaa gara kibbaa fi bahaati komii fi mamiin mul'achaa jira. ODP'f walitti baquun EPRDF kun dhaabbilee hunda caalaa ODP'f rakkoo cimaa qaba. Kan duraa ODP'n ammoo OPDO duraanii mooraa qabsoo Oromootti ija shakkii fi jibbansaan laalamti. Hamma tokko kan ummata biratti fudhatama argatte erga hooggansa obbo Lammaa Magarsaa jalatti qabsoo ummanni dhugeeffatee sabboonummaa leellisuu eegaltee asi. Waggoota 3 dabre jaarmaan kun qola durii san muuxatee adda duree qabsoo Oromoo hamma ta'utti maqaa ofii haaromsuu danda'ee ture. Amma yeroo akka dhaabatti diigamtee matayyaan jaarmaya biratti makamtu sabboonummaan Oromoo laaffisuu Itoophiyaa leellisuuf dirqamte. Kun ammoo Oromoo irraa ishii fageessaa deema. Kunis ODP dhiibbaa gama lamaa itti fiduun gara sabboontotaa fi Itoophiyaanotatti adda baqaqsa.
yoo tokkummaa eeggattee dhaaba ODP diigdee warra kaaniin walitti bayte ammoo ummata ishii irraa adda baasee warra biraatti akka maxxantu godha. Kana jechuun maxxantummaa Tigree irraa gara maxxantummaa Amaaratti ceetii jechuudha. Kan lammadaa miseensonni ODP hanga ammaa akka sabaatti ijaaramanii waan jiraniif EPRDF keessatti akka dirra tokkotti socho'u. Kun ammoo akka dhaabattis akka naannoo fi sabattis dantaa ofii waloon dhiibuuf isaan gargaara. Erga walitti baqanii namuu dhuunfaan miseensa koree hojii raawwachiiftuu yookaan jiddu galeessaa ta'a. Waloon socho'uun hin jiraatu. Rakkoon sadaffaan ishii mudatu filannoodha. ODP'n akka naanuu akka paartii waggaa 27f ummata miidhee waggaa tokko kana amaanaa ce'umsaa itti kenname bakkaan gahuu dadhabdee filannoo itti aanu irratti mo'achuuf hireen ishii dhiphaadha. Gaafa baqxee Oromoo ofirraa mulqite ammoo daranuu ummata keessaa tufamti. OPDO'n baqxee Oromiyaa keessatti filannoo dorgomtee mo'achuu dhiisi akka duritti hatteetu miliquu hin dandeessu. Dhaabbilee Oromoo biroo waliin tumsa tolfachuufis ishii rakkisa. Sababnis dhaabni Oromoo kamuu dhaaba Oromummaa mulqate waliin walitti dabalamuuf ummata sodaata. ODP'n ammoo erga Itoophiyaan uumanii booda dhaaba maqaa sabaan socho'an waliin michoomuun warra kaan mufachiisa. Rakkoon biroo harca'iinsa humnaa uumuudha. Siyaasaa ce'umsaa milkiin geggeessuuf dhaaba hoogganu qofa osoo hin taane deeggartoota jijjiirama hunda mooraa tokkotti walitti qabanii humna cimsuu gaafata. ODP'n humna namaa dandeettii fi fudhatama gahaa qabu akka hin qabne beekamaadha. Yeroo ammaa kanatti ajandaa miseensotuma ishii afanfaajessuu fi diiguu as baasurraa kan humnoota jaarmaa ishiitiin ala jiran Oromummaa jiddu galeessa godhatte raawwattee humna ishii itti cimsattu ture. Yaanni walitti baquu garuu Oromoota hanga ammaa ishii gargaaranis karaa irraa dhiibuu fi dhaabuma san keessayyuu sabboontota kan moggeessudha. Walumaa galatti ODP'n akka dhaabatti walitti baquu kanarraa kasaaraa malee faayidaan argatu hin jiru. Kanaafuu yaanni ODP baqsanii dhaaba Itoophiyaa ijaaruun dantaa Oromoos ta'e kan ODP kan jiddu galeessa godhatee miti. Hawwii fi fedhii muummicha ministeeraa qofa. Siyaasan uumaa ishiitti dalagaa walooti malee kan dhuunfaa miti. Mul'annii fi ciminni hoogganaa barbaachisaa ta'us tarsiimoo fi akeekni lafa kaayame dantaa fi hawaasa isaa jiddu galeessa godhatee deemuu baannan fagoo hin tankaarfatu. Ba'aa itti ta'ee jabinuma hoogganaa saniitu laamshessa. Namni mootummaa kana keessa hooggansarra ture tokko dhiyoo tana osoo haasofnu akkana jedhe. Imaammanni tarsimoo fi seeronni biyya kanaa hundi nama tokko kan gubbarra jiru san jiddu galeessa godhatanii bocamu. Namni sun ammoo akka waan hunda beekuu fi waggaa 1000 jiraatutti yaadama. Bara TPLF waa hundi fedhii fi hawwii mallasaa irratti tolfame. Gaafa inni du'u akkuma mana utubaan cabetti wanni ijaaramaa bahe hundi diigamuu fi harca'uu eegale jedhe. Yaanni ODP baqsuu kunis ciminaa fi hawwii nama tokkoo kan jiddu galeessa godhate malee dantaa dhaabaa sabaa fi Oromiyaa kan laallatee natti hin fakkaatu. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmad siyaasaa Oromoof haaraadha. Uummanni hanga kanaayuu kan isa fudhate sababa obbolummaa Magarsaatiin. Jechootaa fi gochoota erga aangootti dhufan deemsisuunis shakkiin guddaan irratti uumamaa jira. Gaafa ODP irraa Oromummaa mulqee deeme shakkii fi hamiin dorgomaa dhufa. Gaafas saba keessaa of baasa. Biyya sabdaneessa keessatti hoogganaan ummata keessaa dhufe isa wayyaba of cinaa hin hiriirsine biyya bulchuu hin danda'u. Ummata keessaa dhufe isa kana deebisee dhuunfachuuf humnaan harcaasuuf dirqama. Sun ammoo mukarra taa'anii jirma isaa qottoon of jalatti muruudha. Munni juguu mala garuu qophaa miti abbichas qabateeti. Addawaawii yookaan EPRDF. Dhaabni Addawaawii yookaan EPRDF kun waggoota 28 dabreef biyya bulcheera. Kan jaarame adda durummaan dantaa TPLF deemsisuuf akka ta'e shakkiin hin jiru. Amma haaromuun yookaan kan biraan bakka bu'uun dirqama akka ta'e wal naman gaafachiisu. Gaafa kuffisurra ce'umsa kana dhaabnummaan kun akka gaggeessu godhamus muddaalee isaa wallaallee miti. Addawaawii kuffisuun biyya jigsuu fiduu mala jaamee waan sodaatameef. Abdiin ture Addawaawiin ce'umsa kana yeroo gaggeessutti ofis haaromsaa deemadha. Kanaafuu tankaarfina Addawaawii haaromsuu godhamu sirriidha. Akkamitti dhaaba kana haaromsuun barbaachisa kan jedhu garuu sirriitti ilaalamuu qaba. Ka'umsi isaa rakkoo EPRDF maali kan jedhu ilaaluudhaan ta'uu qaba. Addawaawiin rakkoo bu'uuraa sadii qaba. Kan duraa rakkoo olaantummaa garee tokkoo jala jiraachuudha. Kan lammaffaa abbaa irrummaadha. Kan sadaffaa paartilee naannoo 4 bulchan malee kanneen hafan 5 alatti hambisuudha. Kan olaantummaa garee tokkoo sun jijjiirama kanaan hamma tokko cabeera.
guututti sirreessuuf paartileen hundinuu akkaataa konstituaansii isaaniitti akka bakka bu'ummaa qabaatan gochuudha. Kan abbaa irrummas amma akka haareetti as deebi'uu eegale malee wayyaanee ture. Furmaanni waaraan dirree siyaasaa bal'ate heeraa fi seeraan taliganii filannoo bilisatti cehuuni. Kan saboota moggatti dhiibamanii sunis laafadha. Paartilee naannoo shanan bulchan miseensumanii bakka bu'ummaa baay'ina uummata isaaniitiin walgituun sagalee guutuudhaan akka hirmaatan taasisuudha. Adeemsi addawaawii dimokiraatessuu fi haaromsuu bifa salphaadhaan godhamuu danda'u kana dhiisanii gara baqsutti deemuun tumsa kanaafis dhaabbilee miseensotaafis balaa qaba. Miidhaa dhaabbilee miseensotaatiif qabu ODP akka fakkeenyatti fudhannee ilaallee jirra. Yaadni EPRDF walitti baqsuu amma itti deemamaa jiru sabboonummaa sabootaa laaffisanii siyaasaa jiddugaleessummaa gaggeessuudha. Garuu ammoo sirna federaalaa sabdaneessa irratti yeroo abbaan irrummaa jigee dirreen siyaasaa bal'atu sabboonummaan ukkaamamee ture ni dho'a. Kanaaf filannoo yeroo coomsatti jaarmayaaleen sabboonummaa dhaadheessantu hiree mo'achuu qaba. Keessattuu gaafa dhaabbilee miseensota EPRDF maqaa sabaa ofirraa mulqan sareen soogdaan isaan nyaatu hin jirtu. Dadammaqiinsi uummataa cimaa waan jiruu fi coomsaan humni mootummaa waan laaffatuuf dandeettii fi filannoo hatanii injifannoo labsuun hin jiraatu. Yaaliin akkasii jeequmsa hamaa uumuudhaan kufaatii paartii biyya bulchu yoo saffisiise malee aangoo hin haaromsuuf. Paartii walitti baqfamee amma uumamuuf yaadamu kana dhaabni TPLF akka hin seenne beeksiftee jirti. Laaftutti yoo ilaalan paartiin sababa bicuu takka keessaa hafteef homaa hin uumamu fakkaachuu mala. Akkuma naannoo shanan ammaan duraasan agar paartii jaamtee itti fuftis fakkaachuu mala. Dhugaan akkasii miti. Erga jijjiiramni kun dhufee TPLF maqaletti godaantee naannoo Tigraay mootummaa federaalaa irraa fageessaa jirti. Wanti Tigraay fi mootummaa federaalaa walitti hidhu addawaawidha. Gaafa kana keessaa baate wanti walitti hidhu sun cite jechuudha. Ishiinis baatee adabattee hin teessu. Dantaa jiddugaleessa qabdu eeysifachuu fi warra ishitti roorrisu dadhabsiisuuf humnoota siyaasaa biroo waliin hariiroo cimsiti. Kana ammoo ifaa fi lafa jalas godhuun jeequu dandeessi. Gaafas mootummaan federaalaa Tigraay akkamiin to'atee bulchuuf yaada? Akkamiinis sochiin TPLF humnoota siyaasaa biyya keessaa fi ollaa waliin gootu dandamachuun danda'ama. Humnaan jilbifachiifnan waan hin fakkaanne. TPLF dogoggora hooggansi federaalaa raawwate fayyadamuun akka uummanni Tigraay hundi balaaf saaxilamee fakkeessuun bifaaratti fudhatama cimaa horattee jirti. Kanaafuu aggaammiin TPLF irratti godhamu kamiyyuu uummanni guutumaan guututti dura dhaabbata. Humna raayyaa biyyaan rukunnaanis hin ta'u. Akka odeeffamu osoo hin ta'in raayyaan ittisa biyyaa ammas olaantummaa harka jaraa jira. Warra gubbaatu tuqame malee jiddugaleessi isaanuma. San qofaa miti. Meeshaan waraanaa gurguddaan raayyaa ittisa biyyaa qabu guututti sadarkaa jedhamutti Tigraay jira. Yaaliin baasuuf godhames TPLFiin fashalaa'ee jira. Kanaafuu mootummaan Geetaachoo Asaffaa qabuu dadhabe. TPLF humnaan moo'ee Tigraay nan to'adhaa jechuun waan hin fakkaanne. Kanarraa TPLF tumsa paartii biyya bulchuu keessaa baasanii waanuma qabuu hin dandeenyeef jala fiigurra asuma keessatti dhiibbaa isii hir'isaa karkarsaa deemutu wayya. Inumaatu TPLF tumsa biyya bulchuu keessa turuun ishii miidharra faayidaatu caala. Maaliif? TPLF jiraachuun dhiibbaa gara Amaaraan jiru wal madaalchisuuf fayyada. Saboonni dura moggatti hambifaman amma paartii baquu kanatti dabalamuu jedhamee jira. Dansaadha. Garuu paartiin kun naannolee yeroo dheeraaf cunqurfamanii saamaman irraa dhufu. Gaaffiin isaanii paartii biyya bulchitutti haama kamnuu qofaa miti. Naannoo isaan irratti walabummaan bulchuu fi sadarkaa federaalatti qooda isaanii malu harkachuudha. Dantaa kana lamaanuu kan eegsisuuf paartii akka sabaatti ijaaratan osoo hin diigin tumsa bulchuu keessatti qooda isaanii malu fudhachuudha. Walabummaa isaanis eegsisanii qooda federaalas hirmaatu. Gaafa baqan garuu walabummaan akka naannootti qaban kan durii caalaa laaffata. Sadarkaa federaalatti qondaalonni muraasni aangoon dabalamuufis humni dantaa saba isaaniif falmachuu ni hir'ata. Kanaafuu dhaabni haaraan baqee EPP ta'uuf deemu mirga ofiif of bulchuu saboota kanaa daran laaffisa malee hin guddisu. Kun ammoo saboonni yeroo dheeraaf nu waliin cunqurfamanii aantummaa keenya abdachaa turan akka nu komatanii fi diinoomfatan godha. Rakkoo seeraa. Wanti miseensonni fi hooggantoonni ODP sirriitti hubachuu qaban tokko gaafa EPRDF dhaamsa tumsaa irraa baqsuun gara dhaaba tokkotti jijjiiramu dura dhaabbilee miseensota seeran diiguun dirqama. Hojumaata EPRDF fi dhaabbilee miseensaa akkasumas heera paartilee biyyattii irraa akka hubannutti koreen hojii raawwachiiftuu fi koreen jiddugaleessaa
dhaabbilee miseensota mari'atee yaada dhaaba diiguu fi baqsuu kanarratti yoo waliif gale gara yaa'ii dhaabaaf dhiyeessa. Yaa'iin qaama olaanaa dhaabati. Yaa'iin yaadicha yoo fudhate dhaabni isaanii guyyaa sanirraa eegalee akka diigamee fi hooggansi paartilee biroo waliin walitti baqee dhaaba haaraa akka ijaaru aanga'uu isaa beeksisuun boordiin filannoo beeksisa. Gaafa murtiin dabre irraa kaasee dhaabni ODP jaamu hin jiraatu jechuudha. Filannoo dabre kan sagalee wayyaba qabaachuun bulchiinsa gandaa hamma caffetti mootummaa jaare dhaadiyoo yookaan ODP ta'uun beekamaadha. Amma yeroo dhaabni sun seeraan diigamu hamma dhaabni filannoon amaanaa ummataa fuudhee mootummaa ijaaru as bahutti mootummaan banaa ta'a jechuudha. Banaa kana cufuuf bulchiinsa itti fufsiisuun filannoo ariifachiisaa snap election godhamuun dirqama. Falli biraa immoo mormitoota waliin waliif galanii mootummaa amaanaa ijaaruudha. Filannoo ariifachiisaa gochuun yookaan mootummaa amaanaa ijaaruun xaxaa guddaa qaba. Hubadhaa dhaaba walitti baqee ijaaruuf kan diigamuu qabu ODP qofa osoo hin taane dhaabbilee naannoo 9 bulchan cufa. Kana jechuun naannoo 9ittuu takkaa filannoo ariifachiisaa yookaan mootummaa amaanaa ijaaruun dirqama. Sana qofaa miti sadarkaa federaalaatti rakkoo heerattu uumamuu mala. EPRDF yeroo ammaa tumsa bulchiinsaati jechuunis OPDO, NDM, TPLF, CPDM mataa mataan naannoo isaaniitti sagalee wayyaba mo'atanii federaalatti sagalee argatanii walitti dabaluun harka wayyabaa ta'anii mootummaa federaalaa bulchuuf aangoo fudhatan. Gaafa dhaabbileen diigaman irraa kaasee hanga dhaabni isaa walitti qabanii dhaaba haaraa filannoo mo'atutti ammas sadarkaa federaalatti banaa bulchiinsaa uumama. Kanaafuu takkaa'uu filannoo ariifachiisaa taasisuu yookaan ammoo mootummaa amaanaa ijaaruun dirqama ta'uuf deema. Kun ammoo xaxamaa fi gaaga'ama akkamii uumamuu akka malu tilmaamuun naman dhibu. Falli adeemsi ODP baqsanii dhabamsiisanii paartii Itoophiyaatti liqimsiisuu kun dhaaba saniif uummata Oromoofis akka hin fayyadne akkasumas paartii biyya bulchuuf biyya kanaafis faayidaa qaburra balaan akka caalu agarsiisuu yaaleen jira. Saboota moggatti dhiibamanii naannoo ofirratti mirga ofiin of bulchuu guutuu federaalatti ammoo qooda isaanii malu argachuuf hawwanis daran kan miidhu akka ta'e kaa'eera. Maarree falli maali gaafiin jedhu ammoo hunda dura ODP waan ishii miidhurraa of qusachuun humna jabeeffachuudha. Tokkummaa keessoo dhaabaa cimsuun sabboonummaa ummataa ittiin hawwatte jabeeffachuu humna nama baratee fudhatama qabu ofitti dabaluun jabaattee bahuu qabdi. Itti aansuun mooraa Oromoo keessatti wal hubannoo uumuun siyaasaa Oromoo tasgabbeessuun barbaachisaa. Kana keessaa akkuma ammaa gaaddisa hooggansa Oromoo jalatti jalqabametti filannoon osoo hin dhufin dura mormitoota waliin bu'aa fi filannoo sanii kan hunda fayyaduu ta'u waliif galuu qabu. Kun ammoo Oromiyaa qofa irratti osoo hin taane dhaabni naannolee biroo bulchaniifis mormitoonni isaanis akka raawwatan jajjabeessuun feesisa. Kun filannoo kan tokko guutuu mo'atee kun mo'amu osoo hin taane kan namuu keessaa waa argatu akka ta'u godha. Kun ammoo jeequmsa filannoo duraa fi boodaa hambisuuf fayyada. EPRDF baqsuu osoo hin taane dimokiraatiksuu wayya. Kana jechuun paartilee afran amma keessa jiran dabalatee akka naannolee 5 hafanii bifa bakka bu'ummaa uummata isaanii walgitu tolchuudha. Hojmaataa fi ilaalcha paartichaa fooyyessuun akka sirna dimokiraasii waliin deemu taasisuudha. Paartiin hundi akka baay'ina uummataa bakka bu'anii akka hirmaatan gochuun dhaabbilee akka TPLF biraa mormii kaasuu mala. Mormiin akkasii kan dimokiraasummaa fi walqixxummaaf diddaa isaan qaban waan saaxiluuf yaadan mo'achuun salphaadha. Yeroo ammaa garuu yaada paartilee walitti baqsuu kana walabummaa dhaabaa fi naannoo sarbaa jedhanii waan dhaadheessaniif mormiin isaanii Tigraay qofa osoo hin taane naannolee biroottis naatoo fi deeggarsa argachaa jira. Kana hambisuuf EPRDF baqsuu dhiisanii dimokiraatessutti deebi'uun waan hundaaf fala gaariidha. Fuulleffannaan amma paartii jiru diiganii paartii haaraa lafaa kaasanii ijaaruu yaaluun xaxama hamaa keessa of galchuun yeroo humnaa fi leencannoo qisaasurraa filannoo itti aanu tokkummaan akkamitti injifannaa kan jedhu irratti fuulleffachuutu wayya. Kana gochuuf dhaabbilee Oromoo jidduutti waliigaltee uumuun Oromiyaa irratti filannoon hubaatii tokko malee akka gaggeeffamu gochuu. Naannolee fi saboota qabsoo keenya firaa keessattis filannoon bifa wal hubannaatiin akka gaggeeffamu tumsa barbaachisu gochuufidha. Sanbooda humnoonni walqixxummaa sabootatti amanan filannoo nagayaa gaggeeffataniin naannoo fi federaalattis sagalee wayyabaa argatu. Paartileen Oromoo sadarkaa naannootti aangoo waliif hiru. Federaalatti firoota qabsoo keenyaa waliin kaadhimamaa tokko dhiyeeffatu.
Samboodas jijjiirama heera mootummaa yoo barbaachisa sagalee guddaa wayyawa qabatanii itti deemuu fi dantaa sabaa fi sablammootaa guututti cehuun danda'ama. ODP'n paartii qeenxee ijaaruutti deemnan dantaa saba keenyaa fi wabii uumuu fi sirna federaalizimii qabsoo uummataan ijaarame tiksuun mala biraa dhahuun dirqama. Gaagama siyaasaa fi xaxama heeraa mudatuu malu keessatti Oromiyaan jeequmsatti akka hin seenne fi coomsi akka hin gufanneef qaama furmaataa ta'uuf ammumaan qophaa'uu qabu. Kana jechuun filannoon ariifachiisan godhamuu malu ta'ee mootummaan amaanaa ijaaramu hirmaannaa fi hayyama mormitootaa waan gaafatuuf hirmaannan kun ammoo jeequmsa osoo hin kaasin tasgabbiin akka hojjetamuuf of qopheessuun barbaachisaadha. Filannoo itti aanu irratti dantaa sabaa fi nageenyi biyyaa akka hin miidhamneefis dhaabbileen siyaasaa Oromoo saffisaan agoobara tokko jalatti deebi'uun walitti baquus ta'e tumsa tolfachuun tarsiimoo filannoo fi bulchiinsaa bocachuun dhaaba akka haareetti ijaaramu waliinis hariiroo akkamii qabaachuu qabna kan jedhu gaaddisa hooggansa Oromoo keessatti mari'achuun ammumaan kallattii kaa'uu feesisaadha. Goolabbii barruu kana keessatti hangam beekuu fi yaadda'u irratti hundaa'uun qindeessuu yaaleen jira. Barruu kana ergan qopheessee ji'a dabreera. Barreessuu duratti boodas qondaaltotaa fi deeggartoota ODP mari'achiiseera. Hooggantoota paartilee miseensota IPRDF fi kanneen naannolee shanii dubbiseera. Wanti nama ajaa'ibu namni yaada dhaabbilee sabaa diiganii baqsanii dhaaba qeenxee kana ijaaruu deeggaru qubaan lakkaawama. Garuu hedduun isaanii mormiif fedhiif ejjennoo waan hin qabneef callisanii ilaalaa jiru. Waan dogoggoraa tokko osoo arganii maaltu na dhibeen yookiin hoogganaa mufachiisuu jiddaaf callisanii ilaaluun hooggansa san miidhuu malee fayyaduu miti. Yoo danda'an gorsanii karaatti wal deebisuu takkaa'uu yaada qaban ifatti dhiyeessanii sirreessuu yaaluun burgaabbii nama hanqisa. Kanaafuu anis waan yaadu barruu kanaan dhiyeesseera. Yaada kana ifatti maxxansurra maaf keessan hooggansaaf hin ergine gaafiin jiru ka'uu malee. Yaada kana hooggansa dhimmi ilaalu kallattiin ibseefiin ture. Amma immoo miseensa dhaabaa fi ummanni keenya dhimmicha irratti hubannaa gahaa akka argatuuf biraan gahuuf barbaachisaa tahee natti mul'annaanin maxxansuuf murteesse. Hooggansi ODP marirra jiru dhimma kana bilcheessee akka laalu abdiin qaba. Waggoota muraasa injifannoo itti gonfachaa deemni kana wal gorsaa fi wal mormas ta'u wal dhaggeeffachaas geenye. Wal tuffachuu fi gurra walirraa cufaa osoo deemne as hin geenyu ture. Ammas gurra walii laachaatuma santu falanatti fakkaata. Jawaar Mohammad onkololeessa 17 bara 2019 kan dubbise Munawwar Ahmad Siraaj.